Qoy kana waliin geenye kana. Abbaa fi hafuura qulqulluutu Yesuusin uume. Yesuus akkamitti maaliin beektame Yesuusinitti? Keenya geessine. Hafuura qulqulluuf lakki nuuf galuufi waan biraa miti. Hafuura qulqulluufi abbaatu uume jechuudha. Jedhe rakkoon qabu nuu gala. Ofii isaayyuu ilma waaqayyootuuf abbaa fi hafuura qulqulluutu Yesuusin uume. Geetu. Macaafa na dubbisuu dandeessaa? Macaafa si dubbisuu hin danda'e alatti bahan jedhanii tookii wangeela qabadheen jiru. Maal barbaadde? Tanan dubbisi. Yesuusin abbaa fi hafuurri qulqulluun uuman kana abbaa sana dhiistee isa waaqessi taate abbicha dhiistee abbicha isa uume sana dhiistee Yesuus isa uumame kana waaqessi taa? Sitti immoo brother Yesuus jedhe hafuura qulqulluu abbaa waaqayyo dhiitii isaan tokko garaagarummaan isaan qaban tokko iyyuu hin jiru. Yesuus Kiristoos isas ragaa nuuf fidda tokkummaa uffataa uffatee dhufee ilmaan namootaa cubbuu ilmaan namootaatti furuudhaaf foon qaama foonii uffatee dhufe malee inni ofuma isaayyuu uumaadha. Gin cubbuutti ilmaan namootaa furuudhaaf foon uffatee dhufe. Ishi abbaatu isa uume naan jettee jirta. Abbaa isa uume sana dhiistee Yesuus isa uumame kana waaqessi taahii jedheen si gaafadhe gaaffii gabaabaadha. Karaan gara abbaatti geessu Yesuus Kiristoosidha. Karaa ta'uun rakkoon qabu karaadha. Inni karaa waa tokko nun dhibne. Yes karaadha. Raajonni hundinuu ergamoonni hundinuu saba isaanii uummata itti ergaman sanaaf karaadha. Karaadha. Waaqayyotti agarsiisuu. Waaqayyo wajjin uummata kana wal barsiisuu waan ta'aniif karaadha. Natti amanaan jenne kaasaan. Yaa Geetu. Natti amanaa jedhaniiru wayi. Ni si rakkoon qabu ati kitaaba waa'ee Yesuus bichaa of hirkaa qabdaaf kan Yesuus bichaa argitee haasofta malee kaan yoom argitee beektaa mitiiti. Waa'ee Yesuus jedhamee kan dubbatame kan namni barreesse sana bichaa of hirkaa qabdaadhaafi. Mee ati waan biraa dhiisiti karaa gabaabaa Waaqayyo isa Yesuusin uume dhiistee dana dhaggeeffadhu. Waaqayyo isa Yesuusin uume dhiistee Yesuusin isa uumame kana waaqessi taahii jedheen si gaafadhe. Yesuus uumaadhaan mataa isaatti iyyuu uumaadhaa siin jechaan jira. Reefuu waaqa abbaatu uume naan jetteemi? Inni iyyuu matuma isaatti iyyuu uumaadhaa uumaman isa uumaadhas. Waaqa abbaatu uume naan jetteemi reefuu? Kanaafuu hafuura qulqulluun dhufee uumame dhalatee siin jechaan jira. Maali isin garuu akkamitti siinii galaa? Ishi waaqa abbaa Yesuusin uume kana dhiisteeti ati Yesuusin waaqessi ta'e? Yaa Geetuu keenya. Maat? Waaqa Yesuusin uume kana dhiistee Yesuusin waaqessi taa? Yesuus ofii isaatti iyyuu uumaadha. Uumama waa hundumaati. Raagaa qabatamaan sii qaba akka inni uumaa ta'e. Yesuusin waaqa abbaatu uume naan jettee kaateemi? Inni iyyuu uumaadha uumamadhas. Weel hin dhalanne siin jechaan jiru inni ilma waaqayyooti garuu ofuma isaatti iyyuu uumaa waa hundumaati. Bakka Yesuusitti uumaa ta'e ragaa naaf fidi. Ragaa naaf fidi. Dhaqee dubbifadhume wangeelli hosi bukkee jiraate. Wangeela eessatti dubbatame? Dubbisi dhaqee kaasiifan kenna rakkina hin qabu jechuun konneeshinii jedhetamuun alatti bahee. Nuu kenni ka xiqsi nuu kenni. Dubbifatta mee dhaqee dubbisi Qorontoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 6. Qorontoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 maal jedha? Lakkoofsa 8 dhaqee dubbisi kan harkan jiru kanaafuu dubbisi. Baasii onni kirretti. Dubbisi viidiyoo baniiti. Maal jedha natti mikaa dura? Rabasuma dubbisi kaas erga jedhaa miti? Yassalaam. Kontekistii isaa qabatteen jirtu ergaa achirra darbu. Yesuus waa hundumaa akka uume sitti masin jechaan jira machitti. Maaloo dubbiste maal? Yesuustu waa hunda uume jedhaa? Yoo akkas hin jenne hoo anillee sin gargaara. In jedha dhaqii dubbisi. Qo'ishi silkii si barbaadee baasa. Silkii barbaadeen si baasaa qo'i. Maal goota Yesuus waa hundumaa uumetti amantaa? Waa hundumaa uume yoo ta'e? Uumaadha jedheen fudhadha.
uumaadhattee fudhatte taanaan itti amanta Yesuusitti. Maal ta'uu isaatti nama ammayyuu amanee jira Yesuusitti. Mee maal jette mee Qorontos meeqaffaa jette? Ni amantaan jedhe inni uumamadha. Uumamaan hundumaati yoo ta'e. Aboo jedhi beeka inni hin jenne iyyuu nan beekaati. Yesuusitti amanee jiraan siin jedheemi. Ergatti amantee immoo ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti erga amantee immoo karaa. Amma tiksii ammaa naa himisi yoon baasa ammoo mobaayilii fidadhe. Karaan jireenyi dhugaan akkasa ta'e beekuu qabda. Katti amanuu qabda. Itti namanne otoo itti amantee. Mee adaraa tiksii ammaa Qorontos isa tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 8 Yesuusitti amantaan jedhe Yoosiitti. Qo'i ragaa keessii baasnaa adaraa. Yesuustuu waa hunda uume kaatetti sana. Maa sodaatte itti namantuu inni uumaadha erga ta'e. Mee isatti uumaadha jedhame. Itti amantaan jedhe namantaadhuma harka kee ol kaastee Yesuusin amantaa. Yaa sawiyyee akkasiin jedhu gaawwannaa dammanatti fidde subhaanallah. Aanaallaan jedheen kaayibruu mee in amantaa Yesuusin inni uumaa yoo ta'een jedheen. Boqonnaa 6 lakkoofsa 8 moo boqonnaa 8 lakkoofsa 8 namichoo. Arabasuma. Ni amantaan jechaa jira. Itti amantaa yoo inni uumaa ta'e. Ishi maal ta'uu isaa nama nageetu keenya maal taate isaati maal taate maaf namaan zoortaa. Uumaa yoo ta'e itti amantaan jedhan nama. Yesus Kiristoos moo? Akkamitti uumamaan uumaa ta'a? Atuu uumamaadha jedhaa jirta. Eessumaa fiddamee waan akkasii uumamaatu uumaa ta'a deebi'ee? Yoo raagaa kana yoon sii fide itti amantaan jedhan. Akkamitti uumamaan uumaa ta'a? Rakkuma sana uunaa fidimeeti. Itti amantaa ammoo. Itti amantaa kiyya maal? Itti amantaa maal rakkoo qabdaati? Nama kiristaanummaa fudhaturra rakkoo qabdaati? Maaltu si rakkisa? Yesuus itti amanee jira. Yesuus macaafa keessatti akkaataa inni of ibsetti nama jedhee itti amanee jira. Ergamaadha jedhee itti amanee jira. Garbicha Waaqayyoo jedhee itti amanee jira. Saba Israa'elii bichaadhaaf ergame jedhee itti amanee jira. Kan ammoo Yesuustu afaan isaatiin dubbate ofiisaatii of ibse. Uumaa yoo ta'e itti amantamutti nama hin to'amu. Gonkumaa macaafa gubbaa hanga jalaatti bakka takka illee naa fiduu hin dandeessu. Yoo naa fidde anas sobe. Sigala? Ana Abdulaaziz Ibnul Islaamii kanaatu Ibnul Islaamii kanaatu sobe gaafa sana gaafa ragaa takka illee naa. Ibnul xiqqii kana siifan siifida garuu hin amantaa Yesuusitti hatam. Saba 348 kana gidduutti. Yaa sawiyyee itti amaneen jiraan siin jedhema. Yesuusitti amaneen jira. Ganaa ati na amansiistu. Ganaa Yesuusin fudhadhu maaloo naan hin jettu. Ansi duran fudhadha Yesuusin. Namni Yesuusin fudhate nu hawaasa musliimaati. Akkatatti fudhattee fi kanaafuu ilaal na dhaggeeffadhu waan isin jedhu. Seera uumamaatii kaasii amma mul'ata Yohaannisii wangeela kan kee kana guutuurra macaafa kee kanarraa bakka takka Yesuus uumaadha jechuu naaf fiduu hin dandeessu. Yoo naaf fidde anas sobe. Si galee? Waa'ee namantaa? Anas sobe otoo hin taane. Atamma muluu isaa dubbisuu dandeessa garuu maal si godharee ittiin jiraanne waan ta'eetiif homaa si gochuu hin danda'u garuu Yesuus uumamadha erga ta'ee itti amantaa allaa kana dhiistee Yesuusitti amantaa Yesuus akka karaa ta'e Yesuus akka jireenya ta'e Yesuus akka dhugaa ta'e. Inamanu ragaa baasa. Inamanu ragaa baasati. Inamanu. Maal dura rakkisee namanaan? Maal? Yesuusitti amantu malee maal si fayyadare? Yesuus uumaa. Inamanu ragaa guutuun si baasa akka Yesuus Kiristoos uumaan taane macaafa kee irraan si baasa. Macaafa kee irraa ati immoo ragaa fidi bakka inni uumaadha. Maashaallah. Si baasu? Maal laa baasta? Akka Yesuus Kiristoos uumaan taane. Sitti maan jiraam? Atamma akka Yesuus Kiristoos uumaa kan taane. Macaafa kee irraa si baasu akka Yesuus Kiristoos uumaan taane. Garuu macaafa qulqulluu keessaan si dubbisa Yesuus uumaadha. Geetu ati arra dhiira pheenxeen qabdu si galee dhaggeeffadhu. Dhiira cimaa kiristaanni qabdu jennee si fudhanna. Walaa paastarii keessanii walaa barataa fi walaa barsiisaa keessanii dhufee xiqqaatee gala Yesuus uumaadha jedhee ka'ee ragaa fiduu dadhaba. Ara ragaa takka yoo nuu kennite namoota 370 irratti ati dhuguma dhiira. Kiristaanni dhiira cimaa qabdi jennee si fudhanna. Nuti aannan sobee fudhanna. Dhiirummaa kootu hin taane Yesuusitti harka kikaasa. Isaan gubiin kaate maal taate akkuma nama
xiqqishoo siillee nama waa barate wayii nama sammuu qabu wayii nama yaaduu danda'u wayiitti haasa'e malee saatiin gumin teesse ragaa xaa gootee fiddeetatti dhiirummaa kee namatti mul'ista. Beekumsa kee namatti mul'ista malee ta'ee jettee akka kennuu ta'a isaan waliin gaate maal taate? Akka nama tartiiba hin qabnee wayii of gadhiistee haasa'in ka'a. Geetu. Geetu miyuutii irra jirta? Ragaadhumaas baas ilaali. Okay, sagalee kootu iddoo biraatti dhaga'amna hin hafe sagalee biraa. Si Yesuus erga uumaa ta'uusaa erga beektee namantamoo namantootamu? Mee fidi uumaadhuma isaa ragaan nu baaseeti. Ragaas nu baasii kunoo uumaadha attamantamoo namantu nuun jedhisa maal taate? Hin amantaa? Harka kee ol kaastar. Ragaas nu baasi miila ijoo waliin kaasa. Miila ijoo waliin kaasa. Harka miti. Miila ijoo ol kaasee see agarsiisa. Miila waliin kaasiin harka kee ol kaastee amanta Yesuusitti. Bakka hin qabdu miskiina rabbi. Ay miskii wallahi. Waaqayyo tokkicha moo lama jedhame dhiisii bakka silaa bakka seentee fidduu hin qabdu. Rakkisaan oolu. Ansiifan fidaam. Ati maaf sodaatte maaf hin amantu isa uumaa darga ta'ee maaf hin amantu? Mee Waaqayyo meeqa qabda Geetu? Nama 388 kana keessatti yookaan situ sobe yookaan natu sobe waan ta'eef Yesuusitti hin amantaa? Anas sobe Yesuus uumaa miti siin jedheera. Macaafa keessas Yesuus uumaadha jechuun hin jiru. Yoo ati fidde anas sobe nama kanarratti. Nama 380 kanarratti sobe. Yesuus yoo akkas ta'e. Anas sobe sobaadha jettee na fudhatta. Na wajjin iyyuu naasa hin gana. Warri as jala jiranuu fi asirra jiran hundilleen sobaadha jedhee na fudhatu. Bakka anas sobe ragaa baasi. Galee? Maashaallah Yesuus gooftaadha. Dhaqii dubbifadhu. Kun tooftaadha. Kiristaanonni gajjallaa kana dhageessan dhaggeeffadha. Kun tooftaadha. Tooftaa pheenxeen baafatteedha malee waan macaafni illee jedhuu miti. Waan caaffanni qulqulluun illee jedhuu miti. Waan barsiifni qulqulluun illee jedhuu miti. Waan Yesuus illee jedhuu miti. Macaafni keenya gaggeessaa fuula qulqulluun kan barreeffame gaggeessaa fuula qulqulluun kan barreeffame sagalee dhugaa sagaleessa jiraataa sagaleessa karaa mootummaa waaqayyo nama qabu. Meegeetu. Jecha namaan hin barreeffamne kana beeki. Meegeetu. Abdii yookaan miyuutiin wanni naan kennine. Liqqaraaf akkasitti ni mul'iste. Na buusuuf immoo. Meegeetu waaqa meeqa qabda meeti. Mee ati ijoollee wayii fakkaata malee wanni barbaadi. Wanti hin barbaadin siifan bu'oo barbaadde. Lakki xiqqishoo sokkeettiitti keesseetuma iyyuu callisteetuma haasoftaa yeroo tokko sokkeetti irraa buqqisaatuma yoo ragaa dhabde silaa kanan qabu jetteetuma gilxii gootee haasoftee. Ati uumatti amantamoo uumamatti amantamee natti? لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله خالق كل شيء ربي أوما وهدأت اتنامنا كسماي إيش يسوع أوما دته ما في يسوع اتنامن ترى راجع سيفن في ده يسوع أوما كجيب رجان وباسكا ما يسوع أوما كجيب رجان وباسكا يا كرمي يا غوبوزي يا نما اتمن تاري مي رجان وباس أبوان برادي سيتي ناسين تي وان برادي سيتي تي wanni hin ta'ini bakka ragaa nu baasi. Ragaa. Kunoo manillee jedha ragaa siin jedha laal. Maal ati yeellaatu sana warri ati amanuu maalii dhiiseti? Gaafa ati ragaa fidde. Warri gajjallaa jirtan yoo Yesuus uumaa ta'e. Gaafa namni barreeffamummaan siin ga'u. Warri gajjallaa jirtan bee Yesuus yoo uumaa ta'e nama na warri jettan ameen ameen jedha. Ragaa kunoo ragaa nu baas. No inni kaan. Si har'uma kiu jechuun keessa warra musliima. Ati hoolaadhaa mi geetu? Ati hoolaadhaa mi? Ani mucaa Yesuus jedhee. Hoolaa miti ati? Ani mucaa Yesuus. Hoolaa miti qoy? Mucaa Yesuus jechaan jira. Hoolaa miti hin siin jedheem. Hoolaa miti ati?
ati hoolaadha mool Lakke ati baay'ee hoolaa mool miti. Ati hoolaa miti isin gaafadhe. Hoolaa moo hoolaa miti? ani nama maal lamni Aha akkamitti hoolaa miti. baay'eetu moo akkamitti kam jechaa jirta Hoolaa yoom miti. beektan isin hoolaa shii baay'ee jettu beektu miti isin Ati hoolaa miti. ani nama mucaa Yesuus birmaduu kan ba'e Hoolaa miti atiin jedheem. miti ani nama asiin jechaadha jee uumaa waaqayyoo kamitti hoolaa ittaanete Yesuusoo hoolaa miti. eh Yesuusoo hoolaa miti. innis namadha Hoolaa waaqayyoon jedhamne Yesuus. hoolaa shii baay'ee jettu miti isaan beektu isin Lakki hoolaa sii baa jettu hin jenne deeman. Hoolaa lama jiraa silaa. mee hoolaa kan beektati mee natti Hoolaa lama jiraa? kan beekta Hoolaa lama jiraan siin jedheem. kan beektaa jechaan jiraam tokko Hoolaa isaa jiraatu tokkuma lama isaa beekna. jiraatu kamiin beekta Hoolaa tokkuma beekna hoolaa. isa kan beektaa Hoolaa tokkuma beekna Yesuus Kiristoos hoolaa waaqayyooti moo hoolaa waaqayyoo miti? kan beektaan jedhe hoolaa Maali ka jechuun isuma isin fa'aa maali isuma beeka kaa'e maal taateeti hoolaadhuma kaa'e hoolaan lamaayi. ani hin beeku isa kan beekta isa baay'ee jettu beekta isa guyyaa faasikaa Ati isa baay'ee yookaanis immoo masqala ati isa baay'ee jedhu sana sana? beektamiyet kunoo isa Ati isa gajjallaa baay'ee kanatti isaa jedhu fakkii kaasanii Oyi, ol geeto. gadhiisan kana beektamiteet Ati sabaa jedhu sana? lakkani namadha nama Yesuusoo namannis maaliif hoolaa waaqayyoo jedhame ree Yohaannisiin keessatti? hoolaa isas hin beektanii mitin Fidi kaa hoolaa kamiree? hoolaa isas hin beektanii miti ishii kottee afurii beektu miti ishiin baay'ee ishii jettu sana gabaa keessa Ishi fidi hoolaa biraati ka jedhu fidi kaa. Hoolaa tokkumatti beekna nuti. Hoolaan bakka lamatti qoodamuun eessa jira sila? bakka sila ishii beektuuf Hool- sitti himuu hin danda'u bakka waan ta'eef amma san sitti himulatti himi Yesuus uumaa akka ta'e yoo baktee in amantamuu namantu isa kanarra Yesuus hoolaa waaqayyooti jedhame hoolaa biraa jira hoolaa lama jira geetuu keenya. Ati immoo hoolaa Yesuusi Yesuus hoolaa waaqayyooti ati immoo hoolaa Yesuusi ati hoolaa hoolaati jechuudha hoolota hoolaa. Si galee? yoo haasaa wallaalte dhiisi malee atamma Dhugaa rabbi akkasi macaafas hin jedhe uumaa namni. akka ta'e Macaafas hin jedhe. isa ati beektu miti kaa hoolaan rakkoon kee guddaa isa kanadha ishii baay'eetu beektati Ishi hoolaa lama jira ka jedhu sammuun dhubaas. keessa mee'eela akka dhugaa Mee hoolaa lama jira ka jedhu dhubaas. maal jedha macaan qulqulluun beektaa Hoolaa lama jira ka jedhu dhubaas. sammuun isaanii akka dhugaa nu banneef dukkaneeffameera dha macaan qulqulluun sammuun keessa mi dukkanaa'eera waan ta'eetiif hubachuu hin dandeessanii Bakka ishee mootii qabadhu ishee. Kiyyaan jirti biti. badde nama biraa faanaa Kiyyaan hin baatee isa. Ya salaam. Yesuus Abdii uumaa akka ta'e irratti nama hin ta'a yookaan nama biraa faana naasoo barbaada uumaadha waan ta'eef Yesuus Ragaa fidi ragaa. maaf itti naman ture ati raagaa siifan fidamsi Ragaa fidi namtoo maal taateeti sammuu keenyaa hojjetaasaa. Waan ragaan baasne calleesseetuma iyyaa ol taati. Ani immoo ragaan sii baasa. Qo'isha ragaan sii baasa. Ragaan sii baasa akka Yesuus uumaan taane ragaa sii baasa. ammeesiin jechaan jira raagaa Yesuus siifan uumaan taane baasa ragaa Yesuus sii uumaa akka baasa. ta'e Eega diddee. ati baasi takka barbaaddetti baasi garuu Yesuus uumaa akka ta'e immoo siifan baasaan yoo na nama na jette harkuun Meen ol baasi. kaasaa Amani illee jedhee si canna qulaalan. Yoo barbaadde amanii yoo barbaadde dhiisi. Olii madda taraana guddistuu laata. Yoo barbaadde fudhadhu yoo barbaadde dhiisi garuu siifan baasa. Yassalaam. Guddadhee jira jamaa. Mul'ata xiqqoo gurguddisi ibnu qabee harkisii walitti. Hin guddatu isa kana irratti abdii keessa. Manichatu hin guddatu. maal guddista macaafa maalii dubbisaa jirta Macaafaa Qorontos tokkoffaa. Qorontos tokkoffaa meeqa Boqonnaa 8 lakkoofsa 6.
maal jedha Dubbisime. mana masii kenne kana dubbisuu barbaadde kaa Dubbisime. Dubbisi. maal jedha ree isuma sii kennu Dubbisi ka argaa jirtu. nuyi garuu waaqayyo tokkichatu jira innis abbaa isa waan hundumaa uume maaltu Akkasiin jedhu. Nuyi garuu jedha. maal dubbisaa jirta Nuyi garuu jedha. Sirriitti dubbisi ka. nuuf garuu jedhaami dubbisi kaasitti taanaan immoo achuma si dubbisuuf hinanis raagaan koo jechuudha. Eshi bakka jedhish. Maal jedhaan nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira innis abbaa isa waan hundumaa uume isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus akkasumas gooftaa tokkichatu jira innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame isa nuyi ittiin jiraannus jedha raagichi sumadha kan siif